qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa dhugatti nama gartee haga tokko kaafe jechuun ni danda'ama. Jaalli kun gartee seenaa dheertuu qabaa. Yeroo mara carraa akkanaa harkadhee guun gartee isa isinii wajji wal barsiisu hedduu dhugatti waan biraan na dhageeffama. Nama gartee qabsoon bilisummaa uummata Oromiyaa amna dheertuu deemte keessa amna kana keessattis lubbuu qabsaa'ota hedduutu dhabamuu isaa nama gartee nu mirkaneessu. San qofaa miti gartee qabsaa'ota guuca gaafa dukkanaa jennaan gartee jaalgoomsaa dhufuun jalqaba gartee gaafa elemoo qilxuufaan jalqaban nama daaddaa gartee dargaggeeyyii isaa gartee dargaggeessa ture itti ida'amee ilaa arra lubbuun jiraatee waa hedduu ijaan arkee arrallee umrii barhaa qabdu waa kennuuf jennaa nama dhugatti gorsarraa fudhachuu dandeenyu qabsoon tun eessaa kaatee dukkana keessaa as geessee nama hagam wareegamaan gartee kitimaa itti kafale waan gartee isatti himnuu miti nama qaamaan keessa ture arrallee nu keessa jiraatee gartee carraa tana arkatee gorsa yaada uumama raafuu gartee tabaroo muuxannoo dheertuu lafa dheertuu deeman kana keessa nu himuu as bahanii waan nuun jechuun isaanii gammachuudha. Maqaa kiyyaa fi maqaa jaallan waliin jirruun kabaja guddaa sii qabnaa. Jiraadhu horii bulii umrii rabbi si haa dheereessu jaala dhugoomsaa waltajjiin keetii nu dhiyaadhuun siin jedha. Galatoom. Carraan teetii maayikii fudhadhu yoo mana keessa jiraatte. Toleen dhaga'ama. Gaarii si dhageenya jaalatu jedhu. Toleegaa galatooma isinillee warri waa miidiyaa kana qopheessitanii eebbasaatii fi waan irra jirtii Oromoof ni ta'a jettan milkeessuudhaaf itti dadhabdan dadhabbii keessaniif galata bilisummaa Oromoo isinii haa ta'u. Silaa namni qabsaa'u galata biraan qabu galanni isaa bilisummaa sabaati. Kan wareegame hundinuu galanni isaa bilisummaa uummata isaati uummata ofiitiif waan namarraa eeggatu hin qabu. Kanaaf dursee hundi keessanuu kan keessa jirtan oolle oltanii baga jiraattanii baga haala kanaanis walitti dhufnee ilmaan Oromoo warri as keessa jirtan hoogganoonni waraana bilisummaa Oromootii fi deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo akkasuma hawaasa Oromoo kan argitee hoogganaa hawaasaa ta'ee jiru kan argitee miidiyaa kan argitee hoogganuudhaaf qindaawee waan kanarratti bobba'aa jiru hundi keessanuu baga jiraattanii haawwan obboleeyyan ilmaan keenya kana keessa jiru hundi keessanuu baga jiraattan baga kanaanuu nu gahe. Waa hundaafuu wanni guddoon waan tokko eegaluu qofa osoo hin ta'in milkeessuudha. Rakkoon Oromoo waan eegalaa milkeessu irratti gufuu hedduu isa mudata. Kanaafuu bu'aanii argitee miidiyaa maaliidhaan kan inni jechuu barbaadu namni waan keessa beeku tokko nama dura dubbate dubbi namaa duraa fixa. Jaalli karoorsanii waan argitee haala miidiyaan kun itti deemaa jiruu fi waan miidiyaa kun dhaabbatee fi waan quba qabuuf hedduu haasawee hedduu tuttuqee ani immoo miidiyaan bu'aan inni qabu maalima waan jiru tokko fi argitee Oromoon miidiyaa akkamiin ilaala. Miidiyaa wanni jiru kuni bu'aan isaa maali? Haa heddummaatu gosa fedheenuu haa jiraatu. Oromoof akka Oromootti yoo hawaa ibsu tahe maal bu'aa buusaa hajuusanii ilaalcha keessa yoo galfanne hoggaa hundaahuu miidiyaan yoo gaafa baalagummaaf deemu ta'e malee miidiyaa ta'ee sagalee Oromoo yoo ta'e Oromoof bu'aa buusa hogguma halleehu. Keessafuu amma haalli amma keessa jirru hedduu burree
laaqamaadha. Oromoonis akka tokko hin jiru. Duratti diinni nuti lolluun warra impaayeraa kan argitee nun ta'inidha jechuudha. Har'a immoo maqaa keenya himatee qal'oo hoolaa uffatee nus fixee deebi'ee maqaa keenya ammoo waa balleessee ollaa fi uummata keenya hundaa uummata ollaa keenyaa jiruu fi kan wajjin jirru hunda akka Oromoo bineensatti ilaalchisaa jira jechuudha. Kun immoo yeroo kana keessatti miidiyaan maqaa Oromootiin keessafuu bilisummaa Oromootiif walabummaa kan jiru kana kan itti kadu bilisummaa jechuudha. Walabummaa argitee namni Oromiyaa hoggaa nuti maqaa dhooyinu fottooquma qophaa fi uummata biyyaa sanii diiguudhaa fi biyyuma diiguu deemuu qofatti haasa'u yoo jiraate inni sun immoo hubannoo tan qabne san isimaaf dhiifna. Nuti akkatti beeknutti immoo hiree ofii murachuu jechuun Oromiyaan argitee bilisoomuu jechuun uummanni tokko biyya sarratti aangoo qabaatuudha. Akka hawaasatti sagalee qabaachuudha. Qabeenya ofirratti abbummaa qabaachuudha. Biyya ofirratti mirga qabaachuudha. Biyya ofii san eessa biyyi tiyya jee beekuudha. Kun immoo yeroo dheeraaf qabsoo tana gaafa eegalle homaatu hin qabnu. Gaafa sagaleen bilisummaa Oromoo eegaltu gammachuun Oromoo qawwee meeqa girnoof banaa turree jechuudha. Haa ta'u san booda miidiyaan hedduu dhalate waa Oromoo rakkoo Oromoo dubbachuuf. Ammoo waan Oromoo kana dhugumaan baasee waa'ee Oromoo akka miidiyaan Habashaa waa'ee Habashaa hafarsee cubbuu fi kijiba dhugaa fakkeessee namatti himee dhugaa seessisutti waan Oromoodhaa dhugaa odoo qabnu miidiyaas ta'ee haalli jiru himachuu dadhabuun agarsiisuu dadhabuun alagaa agamsiisuu dadhabuun muuxannoo itti dhabuutu mul'ataa jechuudha. Kanaafuu amma miidiyaan sagalee bilisummaa Oromoo ta'u yookaafuu sagalee walabummaa bilisummaa walabummaa Oromiyaati jedhamee hoggaa ijaaramu sagalee bilisummaa kanuma jennu kadrusan sagalee walabummaa jedhame. Garaagarummaa natti hin argu. Haa ta'u sagaleen bilisummaa yookaanufuu walabummaa uummata tokkoo rakkina uummata sanii san fi dhugaa uummata sanii ta'e dhokatte san baasee alagaa fi firallee garsiisuu danda'udha. Ammoo sun immoo fedhii qofaan osoo hin tahin ogummallee itti qabaachuudha. Namallee itti horachuudha. Kan sadaffaa wanni guddoon miidiyaa keenya hoggayyuu dadhabsiisu ikoonomiidha. Ikoonomiin Oromiyaa diinagdeen Oromiyaadhaa harka Habashoota jirti. Warra amma impaayera jennu kan harka jirti harka guddaan. Kanaafuu Oromoon akkam godheet diinagdee ofii san harka ofitti deeffata. Yookaafuu taqabuun akkamitti waan ofii cimsata. Hajuu san laallatuu qabaa jechuudha. Kanaafuu ani miidiyaan kun kanuma amma duras jiru ta'ee ammas kan amma itti dabalamee har'allee haaromsee sagantaa isaatii fi akeeka isaatii wajjin ibsamuun isaa deebi'ee immoo hojiitti hiikamuun hedduu dadhabbii fedha. Hedduu ogummas barbaada. Xiqqallee itti guddisuu barbaada. Fira heddummeeffachuu barbaada. Maaliifii fi miidiyaan tokko yoonifii fi waan dhugaadhaa qofa himna jeellee zabanni ka dhugaan qoftiin dalayduu miti. Zabana cubbuu fi kijibni wal xaxe. Kana keessatti immoo tooftan haala waan itti deemtu cubbuu ta'ee fi kijiba ta'ee fi dhugaa ta'ee malli atti ergitee bishaan malaan gaara baasanii jiran. Malli akeeka ofii itti gadiin gadan tooftan hoggayyuuti jijjiiramee haala wajjin mimicciiramuu qaba ilmi namaa. Addi bilisummaa Oromoo durraa kaasee goggoginaatu ture. Haala yerootti wajjin mimicciiramuun hin jirtu. Ammallee nama ofitti makuun fi nama ofitti maxxansuun hin jirtu. Goggogina tokkootu mul'ata. Kanaafuu miidiyaan maqaa Oromootiin banamu kun ammas haala isaa haala har'a keessa jirru
hundee godhachuu qaba jechuudha. Har'a haalli fokkataa hamaa ulfaataa gabrummaa duratti caalaa hammaatutu uummata keenya irratti jira. Oromiyaan kalee dhiigan taraaramte diigamaa jirti. Ollaan keenya hundi qabeenya abbaan qabne kan lafa taa'u argee abbaan qabdu wanni kun jee hundi itti bololee hundi saamuudhaaf hundi babal'ifatuuf nutti dhibbataa jira jechuudha. Tokkolleen kan dhiise hin jiru. Akka fakkeenyatti waan xixiqqoos waan dhugaa jirtu waan tuttuqneef hin qabnu. Har'a uummanni akka kushutik yookaafuu afaanillee walitti dhiyaanna jennu lafa Oromiyaa guututti dhuunfatuudhaaf nama keenya fixaa jira. Somaaleen keessafuu Ogaaden ka daangaa keenyarra jiru. Akkasumas wanni maqaa Somaaliitiin kililii 5 jedhamee deemu kun maalitti jira? Karaa biraatiin warrummaan daangaa Oromiyaa jiru hundinuu Affaar dhufee asii hanga Karrayyuutti ol seen wayyaanitu kan Amaarri silaa lafa Oromoodhaa hunda dhuunfataa jira. Ta dur gartee Walloo fi Raayyaa fi Jinnii kana hundaa'u dhuunfatee uummata jijjiiree hafnaan har'a Karrayyuu buqqisuu jira. Sababaaf dheengadda kararraa gad deebisan waraana warra qawwee hidhatee achi taa'u haasan malee qubateetuma jira. Har'a Samaaruma qubatee jira. Karaa Wallaggaatiin lafti maali jirti? Uummanni maali jira? Buqqa'ee jira. Dhugaa kana akkamitti garsiifna? Mee waan xiqqoon hundinuu argitee qabeenya abbaan qabne namuu itti abbaa ta'uuf horii asin jedhu san dhiyootaan lafa amma Sidaamallee dhufee nama keenya fixa. Lafa aanaa tokko guutuu gaafa nuti Baalee Qabsorra osoo jirru aanaa tokko guutuu fudhatan. Sanbira dabree wandoo gannatillee isaanuma qaban mallee. Daangaan Oromiyaa hin jirtu. Oromiyummaanuu hanga biddeena deebitee jechuudha. Kanaafuu amma miidiyaan kun wanni reefuun tana waan itti eegaluun nun dhibduu fi xabaasuun xiqqoon ulfaataa wareegama hedduu nu nama barbaachisaa itti jee kana jechuudha. Wanni har'a mootummaan kun godhaa jiru maqaa Oromootiin Itoophiyaa guddittii duratti ta Minilik ta kaleessas Oromummaan Oromoo cabsite. Ati ijoolli Jeneraalli Minilik kan argitee sagal Oromoodha jedhama. Gaafa Dargiitis akkasuma. Gaafa Wayyaanis akkasuma. Har'as namni Oromoo fixaa jiru Oromuma. Itoophiyaan teenyaa nuu ijaarratee warra juutu hedduudha. Maqaa biraa himatu hin qabnu Oromiyaan nuti addatti barbaannu maali? Itoophiyaan nu teenyaa warra juutu hedduu. Diina qofa diina addatti baafnee lolluun wallaalamaa jira. Ofumaa wal fixaa jira jechuu dandeenya. Haalli immoo politikaan tokko haala politikaa addunyaa haala politikaa naannoo gaafa Afrikaa keessa jirru sanii wajjin tarkaanfachuu danda'u qaba. Kun immoo miidiyaan meeshaa waan kanaati. Meeshaa qawween nikuleerii amma addunyaan himtu kana isaan dhaabbata. Hojiin hundi isaan dhaabbatti. Miidiyaan yoo kan gartee namoota bilchaataadhaa fi bilchinaan kan dalagan taate waan guddoo dalaguu danda'a. Waan uummata ofii barsiisuu, uummata ofii argitee walitti hidhuu, uummata ofii kakaasuu, namoota kaan firoonfatuu, dhugaa ofiitii fi tana mallee baasee dubbata ofii qofa dubbatan namni sin baratu. Tanamaatillee keessa makatu, namaafillee dubbatu oduma barteetu sitti jirtu tanamaafillee dhaabbatuun dirqamaa jechuudha. Maaliif fira horachuu qabda? Kanaaf miidiyaa jechuun wanni inni dalagullee guddaadha. Wanni ammoo miidiyaan nu barbaachisuuf irraa dhiphina ajaa'ibaa kan uummanni keenya nagaan galee bobbahee galuu itti dadhabe. Lafa tiyya jedhu itti abbummaa dhabe. Mee ilaala kaleessa maastar pilaanii jedheeti dargaggoon lafaa ka'u 1000 dhume. Maastar pilaaniin sanirra hamaadha. Har'a dirree xayyaaraa jedhanii Finfinnee kaasanii Bishooftuu walitti hidhanii Oromiyaa adda muruuf bulchiinsa Oromiyaa adda qoqqooduudhaaf
maqaa Oromootiin deemaa jira jechuudha. Haa godhuu maqaa Oromootiin. Nuti immoo Oromoo qabsoofnaa jenna. Sunis maqaa Oromootiin dallaallataa jira. Oromummaan kun kami kan lolaniif kami kan bilisoomsan kami kan bilisummaa barbaadaniif kami. Hajuutu isini aangoo haa qabu jaalagaan hundi. Kanaafi miidiyaan kana hundaa'u burroomina kan. Dhugaafuu dhugaa jirtu kan agarsiisuudhaaf qoonni miidiyaan qabu taphaa miti. Kanaaf miidiyaan akkuma fedhettu ijaaramuun akkuma fedhettu babal'atuun Oromoodhaaf bu'aa qaba. Ammoo miidiyaa maqaa wama namni achi isaa dura dabarse baasanii haasawaa ooluu osoo hin ta'in rakkoo Oromoo tagga keessa jirtu dhokattee jirtu baasanii firaa fi alagaa agarsiisuu danda'uudhaa fi Oromoon immoo argitee har'a of dhabe kana ka bakka jiru of dhabe. Oromoon ammoo of dhabe of jalaa bade. Keessattuu namni biyyaa hedduun of jalaa bade. Ka alaa kunilleen warri of jalaa bade hedduudha. Maaliif bilisoomna jedhee kan arra bilisummaa wajjin harka dhawu kan nu hoggaa warri rakkoo Oromoo dubbatu Oromoo ta'ee hoggaa achi deemu immoo Oromoo nyaatu. Ala kanas kanaa guutee jechuudha. Nuti kana amanna dhugaa seene. Warra ablee gara afuriitiin deemu. Gara afuritti waa ciratu deemu. Kanaafuu miidiyaan kun har'a yeroo kana keessatti dhaabbatuun isaa har'a yeroo kanatti eebbifne kan jettan kuni qabsoo guddoo isa eeggata maqaan inni qabatee fi akka inni itti deemuudhaaf saganteeffatee wareegama guddaa barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu namni Oromoodhaan ammoo ni burraa'e of dhabe of jalaa badee jira. Akkamitti of agarsiifnaa of agarsiisuudha ammoo daawwitiin guddoo miidiyaadha. Miidiyaadha. Kana jechuun ammoo wal sodaachisuuf osoo hin ta'in dhugaa jirtuutu wareegama guddoo nama kafalchiisaa jira jechuudha. Wanti har'a biyya keessatti dalagamaa jiru wanni mootummaan qabeenya Oromootiin yookaan humna Oromootiin yookaan sammuu Oromootiin yookaan maqaa Oromootiin gochaa jiru laaftuu miti jechuudha. Laaftuu miti. Bara diina kan kee diina ittee kan hoggaa laallattee dhooytu fi kanuma diina ittee keetuma hoggaa ol fi addaan hin beekne wal rukuttu wal fixxu tokkoo miti jechuudha. Kan immoo namni alagaa hundinuu hay Oromoo tangoo qabaa miti. Oromoo kana godhaa jirtaa miti. Somaaliin Oromoo jetti. Amaarri Oromoo jaa. Sidaamuun Oromoo jaa. Affaar Oromoo jaa. Angorra kan jiru Oromoo jaa. Nuti immoo lakkii Oromoo miti jennee itti himaa jirra. Kun immoo haala akkanaa kana keessatti miidiyaan dhaabbatu kun wanni isa barbaachisaadhaas wanni inni hojjetuu qabus guddoodha. Dhugumatti waan taphaatii miti amma haalli keessa jiru. Nuti akka manguddoo yuuboo Oromootti bakka itti walitti dhufnuu qabnaa waan tokko hoggaa haasofnu wanni kun hedduu mataa nu nyaataa jira. Keessafuu dhumaatiin har'a Oromoon biyya uummanni keenya biyya keessatti dhumaa jiru daangaa irratti dhumaa jiru daangaa hunda irratti dhumaa jiru hirriiba nu dhorgee jira jechuudha. Waan ibsamuu bira dabree jira. Kanaafuu haala keessatti argitee miigaa kana eebbiftan kuni haala ulfaataa keessatti galatoomaadhaa yeroo kana hawaan kana godhuun gaariidhaa ammoo namatti horatuudhaaf ogeessatti horatuudhaaf garaa bal'atu. Ani waan argu jaarmaa Oromoorraa ijoollee wobos haa taatu kan duraanis haa taatu dhiphinaan arga. Garaa bal'atuu dhabuun arga. Informeeshina namoota argitee waa hubatan kan manguddootis haa taatu kan dargaggootis haa taatu ofitti harkisuu dhabuu beekumsa dabalatuudhaaf kan qaban irratti guddifachuudhaaf tattaafatuu dhabuudhaan argaa jechuudha. Akkuma hoggana duraanii. Kun immoo waraana bilisummaa Oromootiifis kan hin dhaabu. Oromoon bal'a. Aadaan isallee aadaa garaa bal'inaati. Aadaa gadaati. Aadaa nama waa hammatu. Aadaa kabirallee ofitti makatu. Kana waan ta'eef akkuma jaarmaa duraanii ABO'n itti wal qancarsine hoogganninis ta ofii jiru malee ta miseensi jiru
yoo hafuu deeggartoonni jiru yaada deeggartooti kennatu fudhatuu dhabuudhaan tanuma ofii qofa tiyya malee je'ee tuma qabsoo keessatti wal qancarsu. Jaarmanni kun akka hin diigamne jennee wareegama hedduutti kafalaa turre. Hin diigamne ammoo wadaluma harree hidhaa jiru kasoroon diisu nyaatu ta'e maqaan ni jira achuma lafa dhiitaa jechuun bara dhufaa dabraa. Ammallee bara dhufaa dabraa lafa dhiituu hin qabamuu kan jiru hin qabu. Jijjiiramuu qabu. Haala argitee firaa fi alagarraa illee dhageettiitti horatan. Yaadatti fudhatan. Qabaachuu qaban. Maaliif waa irraa baqatan? Baqatuu hin qabamu. Kanaaf miidiyaa kanatti dhimma bahuu qabaa jechuun waraanni bilisummaa Oromootis akka gaariitti garallee bal'atuu qaba. Oromoo fi saboota biralleef. Lammaffaa sagalee miidiyaadhaan dabartu tun sagalee uummata hunda hin hammeessine. Waan keessatti ofii godhatteeti wanni argitee gabbaatee miidiyaa irratti dilaju nama biraan hadheessine ta'uu qabaa jechuudha. Akkuma reefuun tanya karoorsan jedhe. Kaayoon isaa sun bareedaadha. Ammoo hojiirra oolchuun jiraachuu qaba. Hoggaa hunda afaanii fi waan akkuma mallasii fi mootummaan Itoophiyaa waan heera irratti barreessitu jiran oolchine. Jaarmanni Oromootis kan hojiirra oolchine yoo ta'e hedduu ulfaataadha. Akkasuma miidiyaan Oromootis fedhuma gareedhaa fedhuma argitee hoggaasa magaalaatti argatuudha. Ara yuutuubiin guute ijoollee Oromoodha. Hundinuu akkaatumatti argitee waa argattu yoo taate malee rakkoo Oromoo san dhugaan gabbaasanii waa akka Oromoo barumsa ta'utti qindaa'ee waa gochuuf takkaa namoota tokko xoofa hoggaa hunda namatti ofitti dabalanii bal'isanii yaada dhugaa bilcheessanii oofuun hin jirtu jechuudha. Oduma addunyaa tanaahu akka namni gartee waan jettu dhageessu bakka qulfii ta'e fudhatuun miidiyaa nama warra bashaa Oromoo ofirraa hifanneeti oduu addunyaa keessa argatu kan oduu gartee warra afaan Ingilizii qajeelee kan hin dhageenye ka Arabaatii fi kan Ingilizii Somaalee fi kun argitee afaan Amaaraa dhageenya jechuudha. Maaliif ka Oromoo laafuma qaba takkaa dandeettii hin qabne baay'atatti hin qabne ta'e rakkisaadha hedduu hin bal'isu. Kana waan ta'eef wanni godhamu waan guddoodha. Kanaaf haasawallee isinitti dheeradhu yeroo kanatti miidiyaan kun dhaabbatuun Oromoodhaaf hafuur baafata tokko ammoo haalli biyyi uummanni keenya keessa jiru taphaa miti laafaa miti waan hojii guddoo nama feesisu waan argitee wareegama hedduu nama feesisu kan amma argitee dirree keessaa wareegama kafalaa jiru kun lubbuu ofii qaalii tana dabarsee uummata ofiitiif ammoo Oromiyaa fi Oromummaatu diigamaa jira. Diigamaa jirti Oromummaa fi Oromiyaa tana jiraachisuun taphaa miti. Maaliif Oromiyaan diigamte? Diigamutti jirti. Ciranii fixan. Oromummaanis kaleessa argitee ijoolleen hundi waa'ee Oromummaa ofiitiin dhaadattu. Har'a bari haalli biyya keessa jiru fokkataadha. Biyya dhaqee baatii lama taa'een deebi'e. Nama hedduu biran dhaqe. Ijoolluma teenya. Taqulfii hojii mootummaa gurguddoo keessa jirtu. Warra kunoo barsiisaa yuunivarsiitii fa'aadha. Isaan santu namni har'a kabiraa abiyyi caalu hin jiru sii dhaada. Kana waan ta'eef jabaachuun nu feesisaa. Itti tuttunnee hulaan itti tuttumuu nama feesisaa. Jabaadhaa fayyaa ta'aa. Waan gaarii godhaa jirtanii. Ammoo akka itti saganteeffattanillee hedduu bareedaadha. Akka karoorsanitti lafa kaa'e kanatti bareedaadha. Ammoo hojiirra oolchuun gaa jabduudha. Wareega feeti jabaadhaa. Kanuma ijuun qaba. Galatooma isinitti dheeradhe. Maaliif waan tokko waan keessa qajeelanii beekan qabxiidha waan san lafa akkaatanii godhanii. Kan ammoo amma akkuma miidiyaatti ammoo miidiyaan ifa miidiyaa Oromoo ta'ee dhugaa Oromootiif bilisummaa Oromootiif sagalee Oromoof sagalee ta'uuf Oromoo argitee dukkana argitee guyyaan itti dukkanaa kana ifaa ta'uudhaaf miidiyaan jaarame tokko wareegama isa gaafatu guddaadha jabaachuu qaba. Jechumaaf waamuma miidiyaa tuttuqee galatoomaa waan dhaggeeffattanii fi nagaan jiraadhaa. Waaqni argitee waan jiru kanallee filiitti nu waa godhu. Oromollee Rabbiin argitee haa dirmatuu fi
Oromoo qofaa miti addunyaa hundaan laaqessa keessa jira ammoo keenya irra hammaate kanaafuu rabbi nu haa gargaaru jabaadhaa amma gaa nuti manguddoomne xiqqaan wareega akka nuti kafallee kana ammallee ittuma kafalee ammoo waan deemuuf kana garaa bal'atuu qaba waan tokko akka amma reefu tana karoorsan jeesan walabummaa qofa jechuun kuni garatti nu dhiibullee ni qaba ammoo keessatti nuti kan barbaannu walabummaadha ammoo alagaa akka nurraa achi hin fagaanne Oromoon bilisummaa ofii walabummaa walaba ta'uun kophaa bahuudha fottooqoo barbaaddii jedhee gochuun gorfamaanii fi warri saboonni hundi akka jedhutti hin baafne haasawa keessatti hoggaa ibsamu miidiyaadhaan hoggaa balbeeffamu Oromoon maal barbaaddi kan jiru san bilisummaa hajuu suni bilisummaa walabummaan jiruun kuni walabummaa fi bilisummaan tokkoo fi lammaffaa immoo Oromoon hiree ofii fi murteeffattee naman jibbitu ammoo dhugaa ofii argatu qabdi. Kajuu san irratti yoo jabaatan gaarii sagantaa fi haayoon keenya kanuma dura akkuma duraanitti akkuma waraanni bilisummaa Oromootis jiru kana akkuma karoorsanis jiru kana hundaafuu kanuma ammoo afshaalomuu qabnaa hoggaa hundaa'u akeekni dhugaatii fi tooftan kan argitee haala yeroo ittiin keessa qabsoota qaxxaamursanii jiraachuu qabaa kan joon qabaa miidiyaaleen akkasumatti beekee tarkaanfatuu qabaa kanuma joon qabaa dhaamsa kiyya gabaaban kanuma galatoomaa nagaannaa jiraadha. Hayyee galatoomii dhugatti galanni kee bilisummaa haa ta'uun sinjaa dhugoomsaa horii bulii umrii dheeradhu gorsa kee kabaroota dheeraa nu gorsitee qabsoos tahee haala hawaasa keenyaatii fi hoomuu hundaafuu galanni kee hin badiniin sinjaa horii bulii jiraadhu eeyibakeetillee galatoomii